jiran. Jara na hunda isaaniitu fooloo godhaa gatii isin hin gaafatu. Wallaahi gatii isin hin gaafatu. Nagaa wallahi. Dafaame jijjiirama lakkoofsaa arguu qaba yalla. Bara amma haadha faatee waliin taphataa jira bee leenca qabda wal darbii namooti isin adabaa jirti. Bilbilatee waamata. Haadha faatee tagaraa timaatimii isa waliin taphataa jira. Beeyti yoo baqara osoo. Hey, naman beeynetti himani itti geessu. Immoo daaree jira nama mooyuu keena dhabai. Danda'an jirta qixaanii fudhadhaa kaati kana booda uummata kan abdatinaati. Kalaasin fudhadha qabda adabbii fidha adabbii jijjiira adabbii madaa alo. Yee culullee mooyuun hin mala thank you culullee mooyuun hin mala culullee intalaarsiitti jira. Yes tok illee bayaan an argee maaleesh billahi tabara jira. Yo. Carra leencuu dhufu dura tanuu hin dandeenye makiinaa ta'an taate. Odeessi adabbii kee odeessi dhafaate mili taphni itti fufa. Qixaatii tokkoffaa maal gootanii ija hidhattanii teettanii. Qixaatii lammataa adabbii madaalawaa. Lala gadi qabaa TikTok innoo adaba ollaa gadi qabaa TikTok innoo adaba. Haaluma ta'u oluma mul'isaa oolaa jirra baqara. Kanaan geenfaasilaa isaa fiddan. Warra koomantii kana ittiin garafuuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qixaatii tokkoffaa maal gootanii ija hidhattanii teettan hagataaf dhumatuuf. Qixaatii lammataa akka asirraa baatanii leenca xiqqoo naaf himitan. Qixaatii sadaffaa immoo qixaatii sadaffaa immoo na faarsitan afaan Ingiliffaati. Jijjiirimee. Maal jijjiir? Adabbii jijjiir. Qixaatii gurguddaan miti bara. Kalas wannoo sii kenna. Leenca miti leenca irraa gabbuu ishee qabxiisan hinqaata leenca san. Leenca kennu. Leenca guddaa miti bara xiqqeetti takuma wayiisan. Kuma afuriif waannoodha bara sharafe kan guutu. Waan keessa jiru hundaa sii kenna leenca san geettee hanqattee ilaale. Gastii namaatti irratti. No. Asirraa akka baatanii liivii kanarra naa kennitan. Asirraa baatanii liivii irra naa kennitan. Hin guutaan beeku qabxiin. Laa hin guutti leenca kuma afurii keessaan dhabdanii. Tayyib ni ilaallaa jechuudha. Qixaatii lammataa fudhadhaa ishee. Lammataa maalinni? Qixaatii lammataa torba tokko porofaayilii kiyya kaayattan. Qixaatii lammaffaa ammoo qaaraa tokko nyaattan ka gubu laaltanii sanu. Koi gadaan qophaayaa jira gadama walii qabee nyaadha. Gadaan nyaanne faxarree yolla. Amma garaa duubatti hin argu. Waan 20 kenna joolle waan 30. Qixaatii arfaffaa ammoo jaartii teessan dhukke shan goota takkitti shabbeena sanii naa dhuftu eegdanii waamaati. Koi dura gadaa natti haa kennitu bombole waan 30 naa kenna. Dura gadaa nyaadheeti. Gadaa irratti gadaa dura shab godhee jennaan rakkoodha. Mee challenge kana bana ka waan 30 kenna dhiira waan 30. Ay bara nu adabsiisu akkanatti. Yaa miskiin Kamaal wallahi. Jara na falmata isaan geettan achuma dhaabdan san falmata yalla namni 30 dabalamaa dafaati. Dafa falmata namni 30 dabalamaa falmataan tooppisiriirra jira. Keerutti aanee jira falmataan. Jara namni kunniin otoo mana naftanyaa jiraate wallaahi fooloo 400 fudhatee bahe osoo mana naftanyaa. Na jettisiisi bidii. Ibro Baale thank you. Ibro Baale namosis adabbii jaloo amma mooyaa adabbii kana maraan waan ufiifoo. Dhugaa rabbi yoo amma mooyaa adabbii kana maraan fudhadhu. Sakka jiru argaan jirtanii?
Maaltu beekana malee canaa kennutu xiyyaara naa kennutu dhufa. Mee leencanaa isinii kennanii harkaa isinaa fuudhani nama as jiru hin beektanii barisi rakkoon kana ta'e. Maa sunillee asuma dhufa maaltu beeka waa jinniin sirratti dhaye. Anarra dha'ee jira ijoolleen xiyya gara naa geessira xawal waan leen qabu. Bar abboo ijoollee sirratti dhaye sirra mara dhaye giftara akka jiruun qorichatti nyaachifte hin beeku. Ijoolleen anaa boqoo burtukaana tana dhiiftee rabbi jedhaati jaarsa du'u guyyaa muraasa hafe maal itti godhatti. Mee giftaroonni kee kun eenyu faadha giif. Umar Usmaan illee achitti ilaala. Usmaanitti sitti ol darbe ammala. Yaa Usmaan faateen akkanumatti laphee isin seente kan umaraati faate. Yaa ummata yaa san. Yaa sabaa maal taata? Biro hojii keenya. Ibro bariisa hojii keenyaadha. Akkanatti bishaan nanatti na itti wallahi. Inuma na rifachiifte. Abdiina kutachiifte har gurbaa. Dhugaa rabbi gurbaa abdiina kutachiifte. Ijoollee taaptaaf godha koppiliinkiitu kakala. Somaa rakkoo miti homaa. Homaa miti. Homaa miti warra chaayinaa jiru kana rabbuun nutti kaase. Guys miira keessa galte intalli achumatti gaggabde jedha. Miira keessaa bahi leencaa miti kun. Ibro ana 80 jiru dhiiftee isi leenca kennita. Akka nama isin jaalatu qabu fiiddanii gizee mana kee dhuftan caala maaltu na gaddisiisa. Ayawaan asitu natti ergate maal godha? Qixaatii yemmuu fudhadhaan. Bar fudhadhe porofaayilii torbee tokkoo fi mijaa'aafuu hin godhan. Leenca siif kennu. Porofaayilii na kaa'attanii? Maal godhan? Porofaayilii. Maal godhan? Tapha dhumaa taphanna amma achisi jalatti wal fixaa jirti mooyatu carraan qabu. Tapha dhumaa taphanna. Si jala wal fixaarti. Sirratti wal fixaa jirti. Sirratti wal fixaa jirti. Rabbi nutti erge sirratti wal fixaa jirti. Jalatti wal fixaa jirti. Taas jala jirtullee waazii gootii bari ittiin kennina rabbi sodaadha jetti. Taas jala jirtullee waazii akkanaa gooti. Kamma kana hoo miliquu hedaa barii abduu se jalaayyuu miliqee. No miliqu. Miliqu. Jarna birraa fi ibrishaa fooloo naa godhaani. Itti aansaa Usmaaniin fooloo naa godhaani. Itti aansaa falmataa. Jarana billa aleekum giiftarri yeroo qabeenya ofii baasee kennu. Inni qabeenya ofii baasee kennu hin dadhabne. Ati fooloo gootumaa dadhabdan. Mee namni 500 kun bakka nama 500 sangattu qaati. Giiftara akkuma jiranii mee fooloo godhaa hundi keessanii. Isaan illee yoo asii bayan isinii haa deebisan. Taaptaap koppiliinkii godha kalas. Waan kana godhuu hin dadhabne. Mee amma jechuudha birraa nama meeqatu hanqatee fi nama 40 nama 60 hanqatee 2700 haa gatu. Ammas Ibraan illee akkas. Mee waa irra jijjiira lakkoofsa irra jijjiira Usmaan. Usmaan 0 tanarraa jijjiirame 2600 qaba Usmaan. Beektanii giiftara jabaa Oromooti bakka Oromoon geette hinafu biraa hinafu. Jabaadhaa kaame. Gooneerraa yaa'itaatii fudhate. Yaa birraan isinii deebisa akka asirraa bahin birraan isinii deebisa. Duraayyuu birraan kan inni fooloo godhetu taramee birraa gadhaa yaalaala. Birraa gadhidhaa yaalaala. Kan inni fooloo isinii godhetu tara jechuudha. Nama akkanaa kana walla haga fedhan osoo fooloo gootanii nama qonna dhuunfa. Kan inni fooloo godhetu tara. Uummata tokkokkii nama kanaa fi taaptaabiin godhina jedha. Baqaraan tokko jala deeme. Ijoollee kana warra nama arrabsutu irra dha'ee baraan rakkoon isii. Warra nama arrabsu. Haadha faatee deemee tokkotu maatii kootu narraa gara fi gurbaa gara laafoo. Gara laafoo kamiin?
Kama gara laafoo sani ka. Yookaan abduseetti dhaquu abdusee qixaatii kee dhadeeffadhu. Usmi ati yoo makiina diimtu naa kenni taqoy. Makiina diimtuudha moo leenca xiqqootu caala? Inde makiinaan kun 7,000 leenci 4,000 wayiba. Makiinaan 7,000. Makiina diimtuu qaaliidha. Makiinaan diimtuu 7,000. Amma yaa makiinaan diimtuu 7,000. Ada simbirri harattani maaliif beenne? Mee guyyaa takkitti akkuma waa wallaaltee itti qabeenya ijaartii danteetii hunda gurguriitti leenca guddaan irra ofii maqaan aggodhe. Nyaatayus. Eenyuun jettan? Jaartii desa eessa fuute? Ajab namuma ciniinsifatu. Mubaarakkiya naa nyaattu wala. Mubaarakkiya saatiin dhumatti. Mubee akkam sitti jira mubee? Eessa jira Mubaarak? Saatii dhumatti odaan sitti jibara. Hin fiigaa bargatiin taa'u bar wil asitti miliqi jedhu achi dabee giifti